ani Mahmud Yusuf Aleen Anjen Arda Gonarabo ana Kombolcha wanni gara kana gubbar kamne shara magarisa gara kana ugusu kanafi ila haledan jalbulti edatin gara kana rar kamne asi jirachua bulle amma gara kana tibane ani akka mata riyat kuri balam kanan karo fadde jirachu ila sirra kamne yo na debel berbadani sambil hansib gena jamre ila dibbe dileni berbad arra Bukan dia dulu jawaban. Anak Kombolcha Arda Burkana gaya ganda beri. Onna se tergamep. Begitu asyara magarisa kana. Mekana surafin kana mangam bacungke asir tergam. Begitu rabun gamojum mafi jijiram ke lensa kana. Mekana suraf berbakisa. Akakaro royati libala macam tamnin dabayetin. Kana mambe angka zakor lamati asir tergam. Akamati mana kiyat dilaletin. Bijam berbakisus. Ittihaf berbakisus. Ittihaf akamati kiyat tayagiletin. Galmanga yetin karor pada yir bonafis. Kiyya Muhammad Ali amen anjani ganda bariitir Arda Burkana gaya ganda bariitir radofne biqiltuu tana ashara magariisaa arra gaara kana uwwifne dhaloota boruu jijjiiruudhaaf kan ganamarraa kaanee za'a 12tti kaanee akkasitti edallee jala bultiidhaan jala bullee ganama kana za'a 12tti asirra argamne biqiltuu tana dhaabnee dhaloota boruutiif jijjiiruudhaaf kanaaf asirratti argamne jechuudha. Toleme eega dhaabdan boodoo akkamitti kunuunsuudhaaf karoorfatte? Bonarraa kaafnee ilaa hanqaa gannarraa kaafnee ilaa hanqaa bonaatti yogguu dhufes bonaas akka jabaa kunuunsinee bishaanis gartee waan akka gartee obaadhaan obaafnee qaceelloo tajaajillee beeyladaallee irraa eeynee akkaataa isiin gartee itti kunuunfamtutti kunuunsine akkasitti biqiltuu tana guddifnaa jennee karoora keenya keessa galfannee jirra. wanni asi maqaan kiyya Amin Abdurrahman Yusuf ganda bariitirraa wanni asitti argamne warra biqiltuu tana dhaabne akkasiin sirritti nu magartee galmaanisii ga'uudhaaf bishaanis cinaan dhaabbachuu bakka tana iddoo tana jijjiirama lafa tana akka isiin hasaaraan finne goone uwwifnee tulluu kana mukaan magarsine akkasitti taarikaa fi boodaafis ayaa akkasiin nu qabaattu goone akkasitti hojii tana galmaan geenyenneeti dalagaa sidhaa galmaan geenyu asii argamte. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kiyya Muhammad Yonis Muhammadin jama. Anak kiyya anak Kombolchaati. Arda Burkana gaya ganda bariiti. Abbootiin amantii ishaaraa magariisaa kana keessatti qooda qabaachuu qabna jechuudhaan hawwii qabnurraa kan ka'e dhufnee asirratti hirmaanne jechuudha. Biqiltuu dhaabuun kun rabbi birattis gaariidha. Dachii magariisa godhuun barbaachisaadha. Muka dhaabanillee kunuunsanii kanis murreef hajjaalatti jiraachisu shari'aanis ni faarsiti waan ta'eef asirratti nutis argamne jechuudha. Kanaafuu biqiltuu sana dhaabnee fuulduraaf dhaloota baruutu akka dachiin tun magariisa taatee bareeddu irratti argamuu qabne itti hirmaanne jechuudha. Maqaan kiyya Dr. Jaafar Ahmadiin Jaama. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa anak Kombolchaati. Tole guyyaan kun guyyaa seena qabeessaa fi guyyaa akka muummee ministeera keenyaatti gubbaarraa sagantaa ashaaraa magariisaa dhaabbii guyyaa tokko godina Harargee Bahaa anak Kombolchaa keessatti keessattuu iddoon kun iddoo seena qabeessa irratti dhaabbii adoolessa guyyaa tokko ashaaraa magariisaa akka aanaa keenyatti biqiltuu miliyoona 3,465,700 ni dhaabnee karoorfannee jechuudha. Sosochii hawaasaa bal'aan taasifamee bal'ina lafaa hektaara 1,556 tuqaa takka irratti hojii bal'aa bara kana keessattuu hojii bona keessa hojjechaa turre sun hojii baayoloojikaalaatiin uwwisuudhaaf asirratti hawaasni bal'aan bahee bifa adda ta'een bifa gurmaa'insaatiin bifa raayyaatiin ganama sa'aatii 10 takkaa fi cinaan irraa eegalee hanga sa'aatii ammaatti dhaabaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate bara kana akka aanaa keenyaatti biqiltuu miliyoona 27 oli kan karoorfanne parsantii 100 takka kan idilee dhaabnee xumurree jirra jechuudha. Guyyaan irraa kun guyyaa ashaaraa magariisaati. Ashaaraa magariisa immoo karaa bifa adda ta'een qaamota garaagaraa asirratti hawaasni kan bifa adda ta'een biqiltuu kana kan dhaabaa jiru ta'uu isaati. Nama 68 ol